يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورنا من تبغى صدق كان أكثر جرتنا جافة يا كيس إن جرتني سنين جتون زال ده هرب توتا channel يا أرتي هنيتو هرب توتا جال لا يرو تكو وهي مدنو في متأنو الرتي كيس موتني كم نجدي كان رأسي جادة تشيسي تجرا أكو مثلا كوبي بشر ناسي تكو اللي جدو سنين بفنجدي سنين تيمون كياني على تمازلين يا ده guys sani fi har'a keessummaa cimaa tokko sani qabadhe dhufe keessummaa adda jechuudha. Waa'ee muuxannoo fi mudannoo irratti jaalalli siif maali? Jaalala waa'ee jaalala bichaadha gaafiin jechuudha. Kanaafiyyuu gaafii haga 10 wayiiti. Gaafiin kun bulu waa'ee jaalala bichaadha. Sanumaafiyyuu nuti waa'ee istiidiyoo keenya irratti darbaa jiru nama gaafanna malee waa'ee biraa jinnii dhaqee cinqii naman kenna. Dhugaa jirtu bichaa gadi baasa chaanalli keenya. Kanaafiyyuu eenyuun isinii qabadhee dhufe beektu mufa'aajaa nama adda nama kaan isin jaalattan jechuudha. Isinii qabadhee dhufe nama kabajamaa nama kamiyyuu nama waan ta'e qofaaf kabaju hedduu takkan jaaladha. Waan namni inni ta'ee fi ilaalcha isaa bichaa jechuudha. Isinii galtee miti waa biraa akkasiin bichaa hooyi gud. Saniifuyyuu obboleessi keenyadha. Baay'een jaalladha baay'een kabaja. Eenyu jechuun keessanii oolu wajjumaan argitaniitu maanii amanuu wayyu. Arguun amanuu caalaa jee. Saniifuyyuu obboleessi keenya kabajamaa fi jaallatamaa Maashar Orotoob qabadhee isinii dhufee jira. Saniifuyyuu waa'ee jaalalaa irratti zirzir godhee isiniif ibsa jechuudha. Waa'ee jaalala bichaasoo. Jaalalli yeroo kamuu jiraatadha. Jaalalli nuuf haa baay'atu. Hawaasa keenyarree ta'e nama jaalallee turtii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفوني كبجمتوتاف جالتمتوتا هردفتوتا ماتي أرتست عني كبجمتو كينيا قيادة كيسومات قوتين وفيرتي جرتي ماري غافي tokko hanga meeqa nagaafatte lagaafi baay'ee nagaafatte jirti marre keessummaa kiyya maashar anaa dhufunaan jettee jirti anis anaan jedhee istiidiyoo sitti argameetiin jira. Isinis gaafii barbaadan nagaafachuuf mirga guutuu qabdan waanan hanqiseef waanan dogongoree qeeqa qabdan koomentii jalatti nu barreessaa. Maarree warri maatii artist aanniidhaaf hin taane bira dhaabbadhaa warri maatii taatanii jiraattan maatii ta'aa fi warri maatii duraan taatanii jirtan immoo koomentii laayik gochuudhaan barreessaa isiniin jedha. Egaa gaafii tokkoffaa irratti kan isin nagaafattee jettetti ceenaa turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u gaafii ajaa'ibaa. Gaafii boombiidhoosu. Gaafii tokkoffaa Maashar eessatti dhalate? Maashar Oromiyaa keessaa Oromiyaa bal'oo jiitutti dhalate. Keessattuu bakka magariisaa naannoo Jimmaa Shanangibee keessatti. Godina Jimmaa aanaa Sigimoo keessatti dhalate jechuudha. Ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaadhuma sana keessatti shaashambaa jedha qilleensa gaarii babbareedaa kan oolata guddate jechuudha. Gaafii lammaffaa jaalalli siif maali? Gaafii lammaffaa jaalalli anaaf gaafii ajaa'ibaati. Anaaf waa hunda jechuudha. Ilmi namaa jaalala yoo hin qabaatin jireenya isaa oofuu hin danda'u. Jaalalli waa hunda dursuu qaba. Jaalalli yoo jiraate nageenyi jiraata. Jaalalli yoo jiraate namni sanyiin isaallee babal'atee wal horaa deema jechuudha. Kanaafuu jaalalli waa hundaa olii. Jaalalli akkana jedhanii yeroo jaalala jedhan nama qalbiidha. Garuu jaalalli waan jabaa waan cimaadha jechuudha. Kanaafuu jaalalli meeshaa humna jabaa hidhatee deemudha jechuudha. Kanaafuu jaalalatti hin qoosinaa jaalalli waan jabaadha. Jaalalli nama yoo qabe akkam nama godha jedhama. Yeroo nama qabee jedhee nyaata si dhorgaa nama si jibbisiisa namatti jaalala si jibbisiisa jechuudha. Kanaafuu jaalalli akka fedhe si gochuu danda'a waan ta'eef jaalala ana akkasittan ibsaa isiniin jedha meeshaa cimaa kan hidhatee deemudha jedha. Gaafii sadaffaa jaalalli umrii meeqatti si qabee siif milkaa'ee? Jaalalli anaa umrii waggaa duraan waa'ee jaalalaa hin beeku egaa waa'ee jaalalaa na qabee jedhee naan milkoofne garuu egaa jaalalli anaa umurii meeqaa si qabee siif milkaa'ee beekaa jedha.
hanga yoona jaalalaan milkaa'ee hin jiru mee du'aa inaa kadhadhaa akka hin jaalalaan milkaa'utti kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota artist Haanne akkan jaalalaan milkaa'utti du'aa isinitti dhiyeeffadheen jira amma yoona jaalalaan milkaa'ee hin jiru waan ta'eef isiniin jedha kanuman jedha ishi umurii meeqatti naqabee yeroo jalqabaatiif umurii kan koo gara 17-18 keessa naqabee jira lafarra na sok godhe na caccabsee na fixee deeme jechuudha garuu naan milkoomne jaalala sanatti itti milkoomne mudannoo na godhe na mudatee deeme jechuudha gaaffii ishi turtiin keessadhaan mallee akkan wajjin hin ta'u abdii irraa qaba gaaffii bu'aarsoo bashannansiisoo artistiit nama gaafate waan ta'eef gaaffii ajaa'ibaa nama gaafatanii ani deebisuu qophaa'ee jira kanaafuu bu'aaraa bashannanaan wajjin turaa isiniin jedha ishi gaaffii arfaffaarra ga'een jira jaalalli dhiira Oromoo bakkamoo lammii biraatu irra jaalala dhiira Oromooti beekamoo lammii biraatu irra caalaa beekaa jettee yaadda jaalalaan kan akka lammii Oromoo jaalala beeku jira addunyaadhumarra jiran jedhu maali jennaan lammii Oromoo gadaa sirna gadaa kanayyuu addunyaadhaaf kenne itti fayyadame jechuudha addunyaadhaaf kenne jaalala kana jechuudha akkaataatti amma addunyaan bulaa jirtu sirna dimokiraasii gadaa kanatu iyyuu uummata Oromooti uummata Oromoo kanatu addunyaa kenne addunyaan Ameerikaan akkasiin bulchaa jirti jechuudha kanaafuu uummanni Oromoo jaalala baay'ee beeka waan jaalalli ta'e baay'ee beeka jaalalatti itti amanee hojjeta jechuudha garuu yeroo jaalalatti ittiin qoosan ni jira garuu sana laaloo osoo hin taane warroota jaalalaaf aarsaa kaffalan warra jaalalaaf waan baay'ee kaffalanii dabarsan shamarra Oromoollee dhiirri Oromoollee jaalalaaf bakka guddaa qabanii sirna akkaataa fuudhaaf heerumaa yoo ilaalle naannota garaagaraa keessatti baay'ee isaa kan nama gammachiisu baay'ee isaa kan namatti toluudhaa fi aadaa baratamaadha waan ta'eef sirni fuudhaaf heerumaa kanaafuu waan baay'eetu irraa baratama waa'ee jaalalaallee dhiira Oromootti himan kottaa irraa baradha maal jechuu keessatti warroota fakkeenya ta'an namoonni baay'een fakkeenya kaasuu ni dandeenya garuu mata dureen ala baana waan ta'eef gaaffii shanaffaarra ga'eera nama jaalalaan qabee argitee beektaa amaloota akkamii qabaa hanayyuu qabeen beekaa dhugaa ijoolleen baay'een illee na biratti qabamanii beekanii yeroo duraatii fi jaalalli akkam nama godha jedheetan ijoollee kana gaggaafadha jaalalli akkamii agarsiisanii kan jedhudhaa fi namoonni jaalalli qabee jedhee amaloota inni ajarra agarsiisan namaan hin haasaanu nama bira jiruun hin haasaanu nagaadhuma kana badu jechuudha waan nyaataa jiran sana dhiisanii fakkeenya nama akkas nyaataa dhaqee waan biraa dhaqee tuttuqu jechuudha fakkeenyaaf daama waxii tuqataa dhaqee lafa kan tuqatu jira jechuudha qalama barreessaa dhaqee daftara dhiisee waan biraa kan saamu jechuudha karaa deemaa dhaqee allayyaatti kan galu jechuudha jaalalli bifa baay'eedhaan ibsamuu danda'a namni jaalala qabamee jedhee waan baay'ee inaara namatti aaraa nama baay'eedhaan miidhamuu danda'a jechuudha waan baay'eedhaan miidhamuu danda'a jechuudha namoonni jaalalli qabee jedhee mataa jissee deema akkasuma kalas ni ta'a jechuudha yoo si argee jedhee inerjiin isaa dabala jechuudha yoo si argee jedhee si wajjin shaashambaa jechuu danda'a jechuudha kanaafuu namoota akkasiitti argeen ture jechuudha hedduu galatoomii gaaffii dhagaamatte gaaffii jaafaa dhiira moo shamara jaalala jabeessaa kanaaf akka gaaffiin kunis gaaffii bareedaadha gaaffii miidhagaan gaafatte dhiiran jedhan maalii jennaan dhiirri utubaadha jedhan utubaa manaati jedhan dhiirri utubaa manaati garuu dhiirri qofeenis kophaa jabeessuu hin danda'u dhiirri utubaa yeroo ta'e jedhee haati immoo abbaan manaa samii haati ardi yoo akkas ta'anii jedhan jaalalli bifuma lammaniin deema weerri lammanuu wal gargaaran jaalalli baay'ee ta'a gar tokkotti yoo jallatee jedhama makiinaan tokko gommaan isa gar tokkotti yoo kan jallatu ta'ee jedhee jaalalli sun kufuu danda'a garuma sanatti kufuu danda'a waan ta'eef kanaafuu jaalalli gara lammanuuti yoo deeme wayya irra immoo dhiirri yoo jabeessee jedhe waa hunda irratti hooggansa keessatti waa meeqa keessatti dhiirri ga'ee qaba waan ta'eef dhiirri yoo jabeessee jedhe jaalalli kun bareeduu danda'a
shamarranis yoo bira jiraatte dhiira jabaa bira dubartii jabduutu jirti jedhan. Kanaafuu akka yaadutti akka inni argettis shamara irra dhiiratu jabeessa, shamarranis gahee guddaa qabdi. Gara tokkotti yoo jallate jedhe immoo gara lammanuu wal utubanii yoo deeman baay'ee bareeda. Garuu gara lammaniitiin yoo laafee jedhe rakkoo godhata. Irra immoo gara dhiiraatiin yoo jabaate jedhe isiin jabaataa deemti waan ta'eef gara dhiiraatiin jedha. Gaaffii torbaffaarra geenyee jirra. Gaaffiin torbaffaan maal jedha? Osoo jaalalli si irraa na qabe si jette shamarri jaa qabdu akkam goota? Amma egaa jaalala asirratti yoon jaalallee kan gootiin waadaa waliigallee kalas qubatti walitti kaa'uudhaaf deemna ta'ee jaalala dhugaa kan qabaadhu ta'e namni biraa kan jaalala gaafatu ta'e jedhee maaliif akkana jaallatin hin gaafadha. Ni hubachiisuuf ni yaala. Akkasumallee yoonni dhuguma jaalala dhugaa naaf qabu ta'e jedhe na amansiisa. Yoon jaalala dhugaa keessa jiraadha ta'e na amansiisa akka inni miidhamu hin godhu. Wama hundaaf iyyuu amansiisuuf ni yaala jechuudha. Garuu namni kanarraa as qabama jedhee si yaadu jaalala sana nan hubachiisa jechuudha. Erga nu hubachiisa ta'ee jedhe yoonni jedhe immoo nuyi lama sadii hin eeyyamama waan ta'eef kottu hin jira. Ayyee ati mudannoo jaalalaa ni qabdame nuuf qoodi. Gaaffii ajaa'ibaati kunis mudannoo jaalalaa. Mudannoo jaalalaa an jaalala baay'een beeku nama. Mudannoo jaalalli qabee eenyu ta'e malee mudannoo jaalala keessaa yeroo tokko waanan ta'e yeroo sana reefuma jaalalli natti ta'u reefuma jaalalli na qaba. Mana rabni keessa galtu wayii jira. Achi alatti garagalee jira. Ala kana dhaabbadheetuma naasa'u ijoollee dhokadheen immoo gadi ba'e. Dhokadheen haasa'a. Tunaa ta'u naqee kellaa rabaatti galee jechuudha. Jechuun bakka shamarree jirtu bakka dubartoonni jirtutti dhaqee gale. Erga naqee galee jedhee baay'ee taarifadhee baay'ee dhuma nu duude jechuudha. Gaafa sana utuu gadi baatee jettu yookiin rasaasa namatti darbatti yookaan immoo maaliif dhufe jetti. Kanaafuu guyyaa gaafa sana mudannoo ajaa'ibaatu na mudate. Dhaqee dhuman kellaa rabaabanee akka namuma yookaan waan mana kana keessaa waa fuudhuu dhaqee ani garuu kan karaarra deddeemu nan beekan isii dhuma ilaasaa kolfaa taphataa shaashaa jedhaa deema. Dhaqee kellaa keessa galee jechuudha. Inni gantanaa kan barii jedhee baay'ee rifadhee isiidhnis akkasiin irraa hin beekne garuu kan rifadhe barteetti maal taate jettee itti muuduma dideetti na ofirra deddeebi'ee bakka mana kootiitti deebi'ee jechuudha. Kellaa rabaa hamaa tokkotti naqee galee jechuudha. Yookiin dallaa axrii isaatti jechuudha. Gaaffii salgaffaarra ga'ee jira. Osoo jaallattee dhabde maal goota? Akkasumas warra jaallatanii dhabaniif maal dhaamta? Osoo jaalladhee dhabee jedhe jaalladhee dhabee hin jiraan anumtiyyuu waan tokko hiree kan kee wanti ta'ee jedhee dirqama sii dhufuu danda'a. Wanti hiree kan kee hin taane yoo jaallattee jettes amma namni tokko yeroo jaallatu akka waan waliin dhabneetti ilaaluu danda'a jechuudha. Namni tokko jaallachuun numa jira adda ba'uunis numa jira. Gaafa jalqaba walitti dhufu adda ba'uunis ni jira. Wajjin jiraachuunis jira. Kana beekuu qaba. Yoo hiree riskiin wal bira jiraate hiree rabbii wal bira kaa'e wal biratti katabee jedhe wajjin jiraatan. Yoo immoo wal bira hin jiraanne hangana waliin dubbattan hangana waliin haasoftan hangana wal bartan jedheetii kan jiraatu ta'ee jedha aganumaan raawwachuu danda'a. Kanaafuu namni jaallattanii dhabdan garuu jaallattanii dhabuun baay'ee isaa ulfaata yeroodhaan miidhamuu dandeessu. Nama sana dagachuudhaafis irraanfachuudhaafis baay'ee isaa jaalalli jalqabaa yoo akkam ta'e nama dagattan waan ta'eef suutuma suutaan of keessaa balleessaa deemtanii yoo hiree kan keessan ta'e wal jabeeffadha yoo immoo adda baatanii ta'e jedha. Waan darbe kaaftanii jaalala samma keessa jirtan of duraan balleessina. Namoonni keenya tokko maal godhan jaalala keessatti osuma wal jaallatanii wajjin jiranuu osoo wal jaallatanii wajjin jiranuu maal godhu jaalala duraatan inni akkas naa godhee isiin akkas naa gootee waliin jedhanii jaalala duraatan isammaa kana bareechuutti balleessuuf dura jaalala duraatan yeroo kana keessatti namni jaalala na caala jaallatti jedhee rifata waan ta'eef jaalala akkasii waliif hin qoodina. Ulamaan yeroo beektonni maal jedhu yeroo waan kanarraa dubbatanu dubartii ja'a
kan yeroo hunda abbaa manaa koo abbaa kan koo waan akkasii naa godhe illee yoo abbaa manaa dhabdee jette illee abbaa koo waan akkasii naa godhe akkasumallee akka waan aaraa argituun tu waan akkanaa bitadhe jedhe aadaa nama kootu waa jaa dubartii jaa isin irraa maganfadhaa jedhu jedhan. Kanaafuu waan akkasiitiin azaa waliin godhinaa isiniin jedhaa. Eeshi gaaffii 8ffaarra jira miti. Gaaffii 9ffaan maal jedhaa? Osoo eeshi gaaffii 10ffaarra geenyerra. Jechoota jaalalaa kan jaalalaa 5 nuuf ibsi. Sin jaalladha lubbuu koo. Sin jaalladha lubbuu koo. Galbii koo onnee koo keessa koo jiruu koo. Akkas waliin jedhaa miti. Lubbuu koo onnee koo jirtaa? Akkam nagaanaa jirtaa? Fayyaanaa qabdaa? Damma koo, bashaatuu koo, badhaatuu koo, bareedduu koo waan akkasii waliin jedhu jechuudha. Akkasiin jaalala walii ibsu jechuudha. Namoonni baay'een 5 iyyuu miti 10 iyyuu himuun dhabu natti fakkaata. 11ffaan maal jedhaa? Warra wal jaallatanii jaalallee wal lamaan mee dhaamsa qabda mee godhu. Namoota wal jaallatanii jaalala gaa'ela keessa jiraniif dhaamsa qabu. Bakka wal jaallattan baga walitti dhuftan utubaa walii baga waliif taatan jiruuf jireenya keessan fooyyessaa fakkeenya namaaf ta'uuf waan baay'ee hojjedhaa. Erga wal jaallattanii jettanii jaalala miidhagsaa babbareechaa ilmaan keessan bifa jaalalli maal akka ta'e jedhe waliif ibsaa fakkeenya uummataaf ta'a. Warroota wal jaallatanii jiran jaalala hin dhoksinaa ifa baasa. Wal jaallachuu keessatti immoo hadiyyaa walii bitaa yeroo hunda akkuma uffata adiitii jedhan jaalalli yoo warra bute ni xiroofti waan ta'eef kanaafuu jaalala sanaaf waan gaarii jaalalli sun akkasii hin xurofne waan gaarii walii bitaatii akkasumallee jaalala walii ibsaa. Sin jaalladha jedha utuma wal bira jirtanuu taa'aadhuma dhaqaatti sin jaalladha jedha jaalalli keessan ni dabala jechuudha. Kanaafuu jaalala waliif qooda rakkoo xixiqqoo akkasumallee jettee namaarraa shukuukarraa fagaadhaa isiniin jedha. Wal jabeeffadhaa waliif amanamaan dhaamsa kiyyaa isiniin jedha. Eeshi maashiyyee waan mana koo kabajjee dhufteef galatoo hordoftoota koof dhaamsa ni qabdaa taanaan dhaammadhu yeroo gaarii. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota artist Haanni ergaan qabu bakka jirtanitti wal jabeessaa tokkummaa jenna. Tokkummaan maal akka ta'e hubadhaa. Tokkummaan akka ta'e jedhee walirraa baradhaa. Wal jabeessaa bakka hundattuu tokkummaa jabeessaa wal bira dhaabbadha. Warroota yuutuuboota irra taatanii jettan yeroo walitti dhuftanii jettan mata duree nama tokko irratti yaada kennaa wal bira dhaabbadhaa hanga dandeessanii wal jabeessaa. Garuu yeroon kun hundinuu isaatii 24 qaba. Yeroon nan geessu ani biiziidha waliin hin jedhina dhugaadha biiziidha. Namoonni baay'een gosoota adda addaatiin shaagalamuu dandeessan. Kanaafuu hanga dandeessaniittanii wal jajjabeessaa wal jaalladhaa wal mararfadhaa. Oromoon waan biraa tokko hin qabu nu malee wal malee. Kanaafuu saba kabajamaa fi saba tokkummaa leellisu saba jaalallee irraa leellisu saba waliif yaadu saba waliif dhukkubsatu saba waliif kufee ka'u nu haa taasisu. Hedduu isin galateeffadhaa galatoomii mana keetti naaf feertee sagantaa bohaarsoo bashannansiisoo kanarratti naaf feeruu keetiif artist Haannii na kabajjee waan asitti naaf feerteef hedduu galatoomii. Egaa sagantaan keenya kana fakkaata. Sagantaan keenya raawwateeti jira. Laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan akkasumallee koomentii yaada jalatti barreessuudhaan itti nuuf fufaa isiniin jedha. Yaada kan keessan qeeqni yoo jiraate jedhee akkasumallee akkaataatti yuutuubaan hojjetamaa jiru irratti gorsa adda addaa yoo nu kennu barbaaddan illee nu barreessaa isiniin jedha. Egaa warroonni yuutuubara hojjettan bu'aa bayii baay'ee keessa darbitanii hojjetaa jirta waan ta'eef kanaafuu hanga dandeessanii jettaniin wal bira dhaabbadhaa. Wal jajjabeessaa hanga guddattanitti wal bira darbinaa isiniin jedha. Galatoomaa nagaan naa turaa. Sagantaan kana fakkaata. Sagantaa kana fakkaatan